جارتي تجت أبلي وادوجي دفع أبلي كبتة جي غربارة يقول أبو كاني بيجنا ما جرا كنامتي بليسو غرباتي ديم جي دربي خارم بدو سينو خي إبقى يا خفالة عن إسا جيس نرجع فدو أبو رشيد وجيم في روماني كبدا تك أبدا إنكبو أبد نايت نما خلينا بيتا مي خوفيا فرافو دي جين أبو نبيتو خوفيا فرافو دي خوفيا أنا أبو إم بيخي دكان جواد تكلا تكارك أوكي يا متنا أقول لك أي ما نبيت كارين نبيت أقول لك أوكي فرشو ده لقيت أنا أفو يا روتا nama kan oggo walitti tolchitan nama kan oggo walitti araarsitan gargaarsa sogguu ta'e seeraan namni kun rakkoo qaba gargaarsa barbaadaami ogguu namni tola aboo rakkoo tan akkana jaadha akka وين gargaaramu سيجابة godhaa malee وين سيجابة كومنت خير جيل رسول جوان كانوا تسيجابة تجرا مجا خلينا بيخات ولا فرشو ده لقيت لقارا ablee qabatee nama sodaachisee jaartii namaa namni suuqii keessatti qabanii aboo deema ati jeeni maallaa qarshii 100 kan qija kafalee namaan adda baaseetiin jira inni adda nan baafne haa jiru. يوم Amala rakkoo qabu goorsi ati hogguu gargaarsa namaa fiddu yoo rakkoo qabaate rakkoo kanaa haa gargaaru je'i malee isas amala isaa tolfadhu je'ini nama kana. لا Isin nama أما gargaartu. أكين جيتي دقيقة تاخينيا مي دقيقة أما واي إنو كن ركتا مو ركتا ميتي سانوي ميتي لما ساسا ولين غورسنا سيا أبلي سوغيزي وندما خفانا ما سا هنگا بانتي اللي توما وررتين ديف نسا Akkas ما jaadu نيبو baddaare akkas jaadu badda. Maaliif gargaaru jira ni beektaa? Yoo namni tokko dhimma qabaate مي أبو nama رشيد أتي keenya ناتي آرك no أبدات no مي آرك إذا نو قبض wallahi aaran أتي qabu maqaa rabbi دقيقة أتي aaran نما qabus زلما مي دقيقة سيزن لمي no قربان كوني سيف غافا ناتي نو قبض مي ناسين جابو amma رشيد na gaafatan isaa rabbi haa fi jaa اوكي nama مي بوين xabi'aan اتي qabu نو قبض مي ابو رشيد انو كن ركتا مو ركتا متي وركا اني قبتي ديمون تن دوغا مو دوغا ماتي خاچي جرو بيقا دما كان دنو باسي Namni kaayiroo tana keessa jiru irra hedduun rakkata. Namuu dalagateetuma nutis dalayneetuma jiraanna guyyaatti 250. اه Fira hin qabnu maal hin qabnu fayyaa qabnu. Garuu ilmi namaa hundi rakkata. Rakkoon guddoon maali? Namni rakkoo ifiisa wallaaluu dhabu. Ati rakkattee fuula namaa gaafa dhaabbatte. Waan si kannan fudhattee galatoonfattee bahu. Haamtuu jajjabduu namaa dubbachuu dhabu. Ani wanni jeef maali akka gorsitanii fi isa. Jaartiiti jette ablee waa dhugee dhufee ablee qabatee jee gurbaa reebuun aboo qaanyii biyya namaa jirra akkanaa miti. Obboleessoo gurbaati deem jee darbee haaramni gidduu seenuu ka'e 100 kiyya kafalee aan isa gaggeesse rabbi natti ragaa. Nama amala akkanaa qabu hogguu gargaartaniifillee isa gorsaa haboo rashidaa tanaan hin beeku. Sigalee fuuldura bannee wal mormu jiran akka nama haqa walirraa qabu firaa jeetti dakaas gaafadheeti. السلام عليكم Waa qaba. متاخي يوغتا قديفما سبحان هيا الله ام بي كونيز نما كايرو كيس جرو اتي ايه سما خيرو كيسان انكنا ساعتي كانوا انت تجارتي نما والجلتي اوريو دانا دغه صاحبو تجارتي نما بيله نمو سنمو مالك رافض دين الرافله سيبل وان Beta ka dupina kane kun namu samiti dapat kun namu samiti unti kesa nusa aki kone akette aswa jirta namu samiti ninda da bal ninda ge mat kisho yo na de ko batakan tu دغام دغام fayyan ada unti kesa nul fada lale oboleso wo mutak ko faga fan abdi oboleso yata akarefu khadirum bannaje sanati waati ko khafan namarat tambsate mi gabadu mat abdi wo mutakkan zaga fada amma dura anas na barbade bahaga abu rashid ana kana gote nan jitte matte ani ma je si de bise oboleso makasi bi katakatin kasini waan kana gartee waan liqii biraa qabduu miti ayoo gaafattellee kaataa ati gaafattuu jira bikka biraatiin kaasiin jeedin sakaradhee mi madura
بكبرات اللي سنبود هاي أنا جتة مربع تندي بوتة كتة بكبرات دوباجو جرت أرمو كويا دوغاكي أنغافا سركني خيمالي مال ركون غرغار سفر بعد بي سنغافني مي ركون نمني سيغر غاروف تك نمني تكلين كوبان كابو سوما ميديا رغبه سيفلولاتي وانا مغافتو لولان أكلولات وانا مغافتو سيركا جرا ركومان تيتو سنو مالي akkan rakkumatee sanuu tana jettee namatti himattee namni rakkoo ta'e ni beeka. Rakkumateetu mee uummata takka akka sirrii himattee ni beekta. Sumaala lukufaan si harka. Mee rakkoon tiyya tana ajii qofa namatti himatu tokko hin dubbatinaa sin. Rakkoon tiyya tanaa tanaafiin nama kiyya karadhee isin nama kiyya ajii ammallee si gargaarra. Rakkumatee qofa himatu takka dubbiin karaa sarraasaa guuteema. Rakkumatee tana ajii rakkoo ta'e himatu deeqa takka qofa dubbadhu. Absu. وان براتك خيزين ركوتي بتعملوا haya haya duro durso galatomi obboleessakiyya baqa an rakkoon an qabu tokkofa amata kudhan guutuu as keessa ture harka duwwaas haadha tiyyatti hin galu waan takka dalagadheetis lafaa hin qabu kuno waraqaan tunis taasifaasiidha kalee muunaan na wajjin deemtee na wajjin murtee jirtu kuno laasifaasi waanin biyya galuuf waan kotteen na gaafatan waan tikeetaan na gaafatan haadha tiyyaas waanin ittiin galu hin qabu tana gabaabdutti na cinaa dhaabbadha saba kiyya jee wannin dhaabbadheef shilingi takka hin qabu ammallee nama birattiin erkadhee nama bira jira mana somaalota sani obboleessa kiyya السلام rakkoo biyya عليكم sani قلت لي عندها وقتك biyya galuu dhaabbadha Takka MB obsi Irraan fitan dhagaa jaalawwan kiyya deega takkanaa Ayo dhagaa. fitar. Oh ya selamat dubbatan ijoolleen kaayo. Takkanaa dhiite obsaa kiyya naadhisi. Daali abdii kiyya mee dhageeffadhabdi. Nama dhukkubsate kan dhukkuba adda addaatiin siree gubbaa jiru kan rakkatee dalagachuu dadhabe kan maas rakkoon ilmaanii fi jilli takkatti baay'atee gabbee ilmaaniif dalagachuu dadhabe. Rakkoo isaa dhukkuba isaatii fi rakkoo isaa ilaalaniiti namni hidhii xuuxee yaabbolee sonnu kun rakkateetu akkana ta'e malee jee dafee nama san dhukkuba isaatiif gargaaree fuudhee bikkaan ga'a. Ati kun nagaa fayya qabda. Qaama guutuu qabda dardara jabaa kanaa deema kan mormi isaa taankii harkisuu danda'u. Garuu fayyaa guutuu qabda maallaqa hin qabne rakkoo maallaqaa si jira miti. Namni rakkoo maallaqaatti jiru akkaataatti waa nama kadhatu yaa obboleessoo dalagaa biyya tanaa safaanii wallaalee keeziin tiyyaan irraa baddee keeziin yaalaa nama ooftuu waan jirtu humna guddoo tanaan qabaa biyyumatii jaggaleetiin ilma qotee bulaatii dalagadhee ooruu oomishadhee midhaan oomishe qotee bulaadha gurguradhee ifillee gargaaree biyyallee gargaara obboleeyyan kiyya waanumaan biyya galuutti keessa naa muraa jeniin namni suutatti nama kadhata malee ati dhukkubsanne nagaa fayya qabdaa si falolaatiin baramma ati fayyaa nagaa qabdaa isa deemtaa miti. Deem kuulii dalagadhuutii sanboota taqeetaa muradhuutiin jedhoo hin danda'ani. Obboleessoo akka malee jirtaa ammaan booda rakkataadhaa miti ati humna nagaa gaa qabdaa waan taqeetaatiin barbaada obboleeyyan kiyya as dalagaanis hin jirtu an dardaraa nama cimaadhaa dalagadheetiin ilma qotee bulaatii akaaffadhee jireenya kiyyaa fi warra kiyyallee gargaara. Humna jabduu tanaan qaba biyya tiyyaan tajaajila nagalchaa taqeeta qofa jee akka bareeddutti. Akkana jettu namni mala siidhee taa'aa boor gootu mucaan kun dardaraa galee biyyaa tajaajilu yookaan immoo raayyaa ittisa biyyaallee yoo ta'e yookaan immoo gartee mucaan kun qotee bulaa keenya ilma qotee bulaa taa'aa galu yoo jaan namni keetti sii muran namni kee. Akkana dabbaal dhugaa namatti Abbaa kiyya mee nama sitaan wal dubbisu wayii bisin jee. MB kanaaf carraa kan ni dabbaan. Abbaa hakaa dhuguma jette san dhuga jette si deeggarraati abbaa hakaa obsi guta ka carraa MB kanaaf. Yeroo takka abbaa kiyya laal. Atiitu narra guddaa. Ati hangafa kiyya. Waan muruu hin dandeenye siin muruu danda'a. Ani muraallee jirullee mucaa kanaan ani hin finnellee. Wallahi rabbi natti haqa nama 200 nagala jira ani riba hin kee mana hin gabbee ulaa duran taa'u jira igiti yaa'u ni agarta dhufeetuma komentii godhe numa barreesse numa bu'a isaas gala jiru gayyaameti yaa'u maal taate yeen nagalche jee olii hin galche ol galchinaan maqaa barashiitaatiin eegale haa barashiitaan garma dhufte kadirfaan isin dhufan dubbina cufarraa kaate waan nagantaa godhu fidee miti waan gargaaru fidee miti waan muree murteessullee mitillee atuu murteessuu dandeessaa baga dhufte baga waliin agarre nama sittaan kana agarraa kan guuta kanaas hin jee MB dubbadhu. السلام عليكم
jara keenya maaltu jira ni beeytani عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. kaayiroo tana keessa maaltu jira ni beeytani namni hundinuu rakkataadha nama biyya alaatiif fira qabuu fi nama dalagatu malee hundi ilmi namaatu rakkataadha tokko tokko irra hin jiru san beekamaadha namni hundinuu ni beekaa jechuudha sanirraa taafte yoo waraqaa hin qabaanne inni waraqaa hin qabu akkaan hin beekutti siigalee bakka takka jirra isaas ni beekaa inninis na beekaa waraqaa hin qabu namni waraqaa hin qabne takkaffaa deemee dalagachuu hin danda'u yoo hin dalagadda jee gabbee ni qabama namni sanuma yoo taate malee karaa biraa fayyaa nagayaa jahan guutuu qaba inni hin qabu haa jiru. Dabbala bitaka Okay. dubbadheetiin isinirraa qabu ana dhageeffadha. Laki Abarashiidaan buutu qeegaa guutaa Laki jechuudha yoo waan takka irraan deddeemina. Abarashiidaan guutaa kanaabsi. Anaas hin jee guutaa kanaabsi. Ayyee. Guutaa kanaabsi haadhati. Fitattee MB. Hanga Hanga suphaa numa? bibi. Okay, ayyee. Rakkoon qabu dhiisii kadir kee. Abdii mutii firraa kaasee wanti si gaafadha. Na dhageessaa? Abarashiidaa feete firaa firmaa waliin qabdani. Taree biyya wal beeytani. Shabakaan kiyya mukasaati. Abdii na dhagaa jirtaa? Okay. موت الرجرة موت فراغاس جين. Obbo mutii firraa kaasee kutak. Abbaa kana dubba abbaa qubeen dubbataa fir. Abdi. Ni dhagaa aboo shabakaan miti. Abdi. Mee yaa maa kaawwaree dandeessan? Somaalee muhitirraa kaasi. Abbaa kan mee dubbisi? laali abdi yoona dhageesse ana baaqaati gabaabdumatti jechaan dheengatti siin geessan amma sila anilleen yoona olii taate siin gargaaraa dhibba tokkollee taa'u siin jeetiin ture adde Rashiidaan wulii maqaa asii bakka takkatti hin kaasinii siin gargaara siin jettee kun hokkana gandara deemtee ati haasa'u jirta gargaarsi namni ta'udha baafanii gargaara kafaleen gargaaruu siin addunyaa guutuu bira dhaabbachaa jirti garuu maqaa siin raambooda kaasini siin jee kun ammaas kaasaa jirta obboleessu ammallee tofayyaa nagee guutuu qabdaa miti wanti keetaa barbaaddaa miti wal mareennee shantam dhibba takka waliif fuunee tikeeta xayyaaraa siin murra filaay gootee biyyatteetiin ni galtaanii haqaafatta humnee dachii ni haqaaftaa miki jallutti ambar lima gotoo bulaati abbaa nagaa kun ni haqaafadha jimaan qaba dinnichaan dhaaba mixaatii siin qaba bakulee hundaan dhaaba ooruu teenya keessatti ana maa haqaafatu ጊዜም ብዬ ገለ ወላሂ ኦሩ ጅማ ኪሳን ዳበደ ጊዜ ወንደ ጅማ ከጀመለ ምራዘ ከየ አኻፋን ከጀመለ ወዴ ሰጉባ ፈኖ ጅራ ጃብረቢ አመተ ለመለመትን ብዬ ደጋ አኻፋ ይኒ ላለ ኑመጅር ታ አኻፋ ጄኒ ገልቴኒ አኻፈታም ይተከዚ ሙራ ኒ አኻፈቱ ሙና አኻፈቱ ኒ አኻፈታ ጂ ሜኒ አኻፈታ ጂ Dubbii haqaati. ሩገርገር ቢ Mutii firraa kaasee jiinka. Maaliif hin dalagan? yomas biyya galee maastikeeti murree galee fi finfinnee keessa galee maajiraammachi ta'e nama mormoo dha'ee maasra kan Hin dalagadha. isaanitti ta'eeti murreef nun jaani bara waa hedduutu kan firaasota adda. Abbaa kaa kiyya fayyaa na ta'e eega mutii firraa naa kaasee wayiin gaafadha gaachanaa dhaabbadhu. Gaafadhu. Abdii na dhageeffadhu. Abarashiidaa wajjin firummaa ni qabdaa takka lafarra wal beeytaa biraa jira. Mee waan kana naa deebise. Abadan hin qabu. Okay, hayyee waan asi gaafadhu. Hin Ati qabu, hin sagantaan gargaarsaa si okay na dhageeffadhu takka. Ati sagantaan gargaarsaa si qabamee miidiyaa gubbaa si fidanii dhimma kan kee agandaa miidiyaa ta'e. Abarashiidaan fira kiyya takkaanaa itti aana anaa waan kana guutuu godhaa fi asirraa gabbuu isaa jettee nama harkaa si fuute. La. Hin foone. Okay. Abarashiidaan maal si goote mee natti himi waan Mana kiyya baneetiin gargaarsi. maal si goote natti himi waan isin si goote hayyee. Aloo. Dabbala kana godha. Dabbaan connection isaa kun gidees Dhaabbaddu lakkii connection isaati dhaggeeffadha. Wayin ijoollee teenya ta Oromoo taas gubbaarra jirtan dura rabbiin qalbii teessanis takka haa godhu. Namni akka deemuu miti akka keessa isaa rabbii beeka. Namni beeytee ogguuta kagguu namni si wajjin nagayaan dubbate namni kun tartiiba qabaa jetta. Akka fedhattee yoo dubbachuu eegalammoo waan nama dubbachiisu rabbii beeka.
So tokkoffaa amma inni halkan leeylii guyyaa siin gargaara jeenirraa egalee silkii galgaliin dhaabuun isiniin jee. Abbaa qaani beeka guyyaa oguu dalagaa ooltee mee hafaa dura guyyaa oguu dalagaa ooltee halkan faamilii mana galaa silkiin ta'e yoo ijoolleen ta'e ala jiraattee ilmaan bakka adda addaa irraa qabaatte abbaa warraati wajjinis bakka takka hin jirre silkiin cufattu. Silkiidhaan hirriiba gosa kutan ilma namaati. Hin dawwaliin sa'a tana boo namni rafu jiraatti nuti hin dawwaliin sa'a tana jechuun haqa. So amma waan gootan isin akka namaa amala namaatis asirratti ganneexanii amala namaatis asirra ganneexanii beeytan egaa guutuus irruus rabbii qaba. Amala isaatis asirratti waan takka irraan odeessinaa mucaan kuni gargaarsa fedha. Dabbaal duraanis siin jeetiin jira gargaarsa fayyaa qabaatteef gargaarsa wanni fedhuun ooltu. Ati fayyaa jahan qabu. Rabbi yoo fedhe maree si kaaya. Riskii hiriyaa teetiif lafa kaaya. Ati samiirra sirraa kaaya. So waan kana ta'eef karaa sanin laalaadha. Gargaarsi isaa kagalaati itti fufaadhaaf waan dandeessan gargaara. Garuu dhaamsiniin isinii dhaamu siin gargaara mucaa kanaan kallattiidhaan warri jettan. Hirriiba isinitti hin dhiisu. Telefoon isinirraan dhaabu. Maqaa 4-5 kan. Ifiif dakhanne maqaa amma inni akkana jiru kana Somaaltitti takkaan amanaa isitti na ergije maqaan ni jira yennaa maqaa kiyya kanatti ergije hoggus 3 hin jijjiirre akka hawaalaa. Afreessaa ani humna kanaan qabu mucaa sa'aateetti sa'a dila kanaan si kannuu hin danda'u. Biifama natti hin dawwalin jee anaatu dhoorkeen. That's it. So maallaqa kiyya return godhaa jeetini hudduuba deebisee jechuudha. Because amalli isaa Jecham dhiisaa darshiidhaati naadhiisi bakka achuma dhiisi. Jecha barii please Abaqa leave him alone because he's No, maybe bakka maybe I know. he's Bakka very karee stressed. jecha barii daariifsee naadhiisi. Jecha reebatisan. Stress qaba malee waan biraatti Nama garii akka riskii badaanan lafa kaayeeti nama garii samii gubbaa kaaya ammallee rakkataadha haa gargaaramuu jechaa jirti. Jara keenya dhageeffadhaame. Namni mee dhageeffadha amma jecha isin jette kana. Nama garii rabbiin asoo fayyaa qabuutu waliin maree lafa kaayee kaanii riskii lafa kaayee kaanii samii gubbaa diraa kaaya amala namaa laalina ammallee haa gargaaramuu jechaa jirti. Jara keenya dhageeffadha. Mee abdii kanaan abbaan haqaa maal siin jee guyyaa dhuftee na barbaaddee tanatti himtuun obboleessa kiyya arraan booda maqaa siin lee yaamin. Isiin tun ammata guutuu dhimma daddaa waan isiin godhaa jirtu tarkaa jirta miidhaa eenyuun beeka jee. Anillee dhibbata akkasiin gargaaraa ulii haala majjeessinee si gargaaraa hin jarjarin haa marabbaa ulii maqaan kaasu jee deemee ture. Laala irra darshiidhaa waan jechaa jirtu. Keessa namaa rabbii beeka. Namni kun gartee rakkannaanuma gabbee. Rakkoon inni qabu rakkoo biraatii miti. Biyya tanatti namni gartee gizee kuulii dalage hundi keenya ni beekna obboleessoo. Kuulii dalagee yommuu deemutti hin jiraame gizee mana gale ni rafa. Gizee hin ciise booda namni talagoon tarlamaa sitti na dhohinaan warri keenya faamiliin xiyyaatti hin dhohitu. Tarlamaa sitti na dhohinaan obboleeyyiin kiyya warri biyya jiru guyyaa kan telefoon isaanii jalaan kaasuwan. Rafu malee dalagachuu hin danda'u kuuliin dalagaa. Soo isii dukkaana keessa guyyaa rabbii dhaabbachaa oolte. Ammaas mana galtee ijoolleen isii ala jettanii ijoolleen tun maal nagaan galtee jettee yaadaa jirtu. Yoo zaayitame afur bilee dawwalte jara keenya rakkoo biyya teenyaan beektanii tanaaf ammallee addarashii daawwannechaa jirtu ammallee raammat sii godhaa jirti. Rabbii uumaa dheeressu. Namni kun rakkatu malee konan ta'ooti ammallee taatu cinaa dhaabbadhaadha akkaataatti gargartan mala dhawadhaadha jechaa jirti takkoo qabaadhu obboleessa kiyya akka goono. Tikee dalage haadhati yaa waan inni itti galuun qabu hin jechisan ammallee ho'i sirra si deebi'e obboleessa kiyya. Waan inni tikeeta muradhee biyya galu namni akkaataatti kana tollee sadaqaatti kana tollee hin beektu. Namni gizee jiru obboleen kee biyya tana dalagaan sin jirtu waragaan qabu dalagachuu hin danda'u akka reeffa mibiin jesan dalagachuu illee hin danda'u waragaan qabu gizeen biyya sani galu tikeetumaan galuun natti maal maqotee bulaatii galeetiin akaafadhee maatii kiyyaa fi warra kiyyallee bulfadhaa yeroo jette namni mala siidha. Nama telefoona si kanneen si gargaaruu deema zaayitame afur bilbiletti dhoyitee nama afuura kaf gootee nama obboleessoo amma rabbi sadaqabe an silaa addarashii taate awwalii sin beeku wanan beeytuu. Suamni gama keetiin naa katabu narraa dhaabbatu bikka biraa kan nadheetiin suaba barbaadadhaan jaa garuu addarishiidhaan jecha kanan fayyadamne arrumaan sii quudhe fayyaati ilaal arrumaan sii quudhe jecha kanan fayyadamne wallaahi silaasitee akkanumaan jaan dabbaaloo hin doggore abbaan akka akkanumaan jaan
Asala kermanja, obboleessu anna jinkite, sana meeqa bilbilte, hafuura qabna goote, maqaa kiyya bakka meeqa himaa jirta, an suwaabaa fi kan nachuu deeman an beetu sin beeku. Tanaa itti an suwaaba sana waliin barbaadu noo biraatiin kan nadhaa masgiidaa fi kan nanja. Garuu adirishiidhaan akkana hin jenne akka bareedaatti malee raammas si goote rabbi urmi si haadheetu silmaa keessatti obboleessu tikeeta sii murra. Tikeeta akkaataatti murra kun dabbaalli jira adirishiidhaan if masjiidiifu as garagallee mari'annee tikeeta sii murraa. Tikeeta asii murraa biyya ni galtaa xiyyaara qortee. Bita deengirmaan jaadariidha. Abbaagaa waan sirriiti wanni jechuun jirtu kun ammaasis gizee wanni kun godhamuuf isarratti daayireekti osoo hin taane nama biraatiin qophaa'ee fi namni tokko akkasitti waa hunda qindeesseef yoo waan ni godhe malee wanni kun ammaas booda karatti hafee rakkoo biraa fiduu danda'a. Habarashiidaallee kana sirriitti hubattee ni beekti waan keessa jiru jechuudha. Sanifuu akkasitti qindaa'uu fi haala nama biraati irratti isarraa sappaaree ta'ee qobatti nama gargaartan. Laal dabbaal please. Dabbaal khiyyanna dhageeffadhaa guutaa akka please isiniin kadhadhaa. Bakka fedhetti haa gargaaramu. Abbaan fedhe haa gargaaru. Bar sila dubbiin namni guddaan jiru jeetiin jira. Mucaan kuni obboleessa keessanii ilma keenyaa. Waan isa barbaachisuuf rabbi tokkichaa beekaa silaa akka ammaa abbaa haqaa jiru kana agartee haadha tiyyatti maallaqa galuun hin barbaada quba qabaadhu yoo ati bishaan keessa jiraatte bishaan eega jiite tortoron sodaattu waan isa akkana jechisiisu rabbi beekaa waan dandeessan kannaadhaaf dabbaal keessaanii suquun nama harka isaatitti hin kanninaaf hin dhaamsa guddaa qabdi. As qofaa miti beekadha. Namni tokko ni bobbahee galaa, nama tokko immoo gargaarsa bobbaa sanuu fedha. Akkanattiin dubbachuu beekan. Kanaafuu waan isa barbaachisu. I think warri wajji jiru isiniif himaa jiranii ani naagalee jira amma dubbachuu isaatiif miti akka gargaaramuuf kanneen ani ol seene akka dandeessanitti munaadagaa anaatu waan cufaa godhee fi gaggeessaa jette. Yoo isin ammallee yoo isin qophii taate dubbisaa waan dandeessan namuu wali guuraadhaaf ammoo ballama seentanii akka kiyyaaniin godheettanii silkii kannitanii fi irraan aarinaa. Kanumaan isinii dhaama. Dabbaal miyuutirra jirta. Galatooma. Yoo baay'inummaan ati kana tun swaabaaf hin taane dilii namatti ta'u taate biyya waa dhageesse maallaqa kiyyaan diliin bitadhattee irraa dhaabbatta bara mirga. Yaa waa'een gargaarsaa kun nama keenyaan galee na fakkaata malee Oromoon kanaa miti nama gurguddaa siree dhaqiisu miskiina meeqa kayoo kan laalte maal geessi maru ati sagalee hin taaf jettee asirra teessu kunillee afaan guuttattee rakkoo isaa himtee namallee miira keessa galchuu ni dandeessu hedduu hin gargaaru namni. An akkatti namni na gargaara jee miti kana dhufuun naan galle malee gurbaa dardaraa fayyaa qabu nama jabaa kana jiru bakka yoo ta'e nuti dabbaal bakka kana dhiisii fayyaas qabaadhu fayyaas hin qabaatinii akka fedhe rabbii si godha. Anillee laali akka fedhe rabbii si godha. Dabbaal laala anillee amma wanni ni nan jechuu kee wooma saniin jechuu kee laali namni keenya yeroo hunda amma mucaan kun namoota gartee isa dhiyaatu gaafatanii namoonni isa dhiyaatu lakkii gurbaan kun waraqaan qabu dalagachuu hin danda'u waggaa dila kanaas keessa jiraate amma immoo galuu fadhaa jennaan noolii biyyaan deeman laalaniituma wali qabanii fi nama kannanii namni san karaarra kaa'ee biyyatti buusu takkatan. Tammoo gartee lakkii nama keenya gargaaraa jedhanii asirra ta'anii nama guuran san anilleen ilma dardaraa kanaa kanaaf anillee haa hin jiru dabbaal keenya dhugaan siima. Kuni amma namoonni mana bantee namoota muraasaan 150 wali qabanii waan gartee biyyattiin galu godhanii fi godhuuf yoo waraqaan qabaannee dalagachuu hin dandeenye. Tasanii achi immoo nama dardaraa fiiguu qabu kan ca'u baafatu kana lakkii waan hayyooti iyyattiinis galuun qabu maarree godhaan kun ani sheeko na fakkaata yeroo takka dhugaan siimaa beek maaliif kun sheekoodha. Namni isa daran rakkoo qabu meeqaa jira biyyaan baatan keessa namni keessa. So saniif amma abdii wanni godhuu qabu gargaaranii noolii irraa baasanii biyya galchuu qofa yoo karaa biyyaa ka deemuu fadhu ta'e beek si galee
Yoo kara biyyaa ka deemuu fadhu taa'e gargaaranii noolii irraa baasanii baasarra yookaan silaawutummaa xayyaaraan galuu hin danda'u. Ni dhagee. Laal abbaa gubeedha wanni asitti sirriidha. Bari wanni kanaatu ne laal obboleessirri ijoolluma ganda jirtuuti gandatti dhalatanii jiraa miti bar namuu gandatti dhalatee qaba. Aboo namni kun gala deemu fada dalagaan isin jirtu mucaasu waraqaan qabu akkama agoon kee warrummaan gandaa wal marateetuma telefoonumaan keessaa walitti hime bakka ati keetaa murruuf hagalu mucaan keenya sun hagalu akkasii aboo maarree fiti aboo fiti warruma jiruu waa walitti hime keessa murree fi aboo deem galii dhibba elementarlee ginas bultiin shaayiin dhuge waliin jaa. Abaka is not mentally okay. You guys understand? Okay, Yeah. amma naa galee So because of that one for the Jones in Injebar. Yeah, man. Insanity, one them they sangargara.